Feesbuukii irratti namoonni baay'een viidiyoon ani hin barbaannee fi akkasumas wantoota badaa, wantoota namaatti hin barbaachisne, namatti hin tolle feesbuukii irratti narratti maxxansaa jiru. Akkamittan piraayiveetii jala galfadhaa warreen jettan yooyaa ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtootaa maatii Atinaaf miidiyaa akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u bakkuma jirtanitti nageenya raarraa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa nagaan koo isin haa qaqqabu jecha warreen hangayoona kanaatti na jajjabeessaa turtan ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen mana kiyyaa fi aaraa taatan sabiskiraayib laayik taasisaan isiniin jedha. Egaa har'a wanta barumsa viidiyoolee hojjedhee hin beeku akkuma mata duree irratti ibsuuf jalqabe irratti wanta gabaabduu tokko keessatti feesbuukii keenya haala kamiin sirreeffannaa, keessattuu yeroo kana haala wanta hin barbaachisne viidiyoo hin barbaachisnedha kan nurratti maxxansaa jiran jechaadha. Garuu ijoolleen keenya asumaan iyyuu ergaa kan dabarsachuu barbaadu ijoolleen keenya ijoollee Oromoo viidiyoo hin taane namarratti poost hin taasisina. Dhugaa jechuuf baay'ee jattillee kan namatti hin tolle kan nama saalfachiisu maal jechuudha. Yoo barbaadan achitti ilaalaa. Moo sin dhukkube yoo sin dhukkube garuu mana yaalaa deemaa ilaalamaa warreen waan hin taane namarratti poost taasistanii jechaadha, namarratti maxxansitan. Kanaaf mee obbolee keessattuu obboleeyyan keenya shamarranii viidiyoo hin taane yeroo namni isiniif poost taasisee jalqaba irratti feesbuukii keenyaa gallu amma seeraan isinitti agarsiisaa hordofaa hanga dhumaatti na faana tura. Dhiifamaa FIB keenyarra ni galla. FIB irra naa gallee. FIB'n keenya kunoo haala kanaan innaa nuu bahe kun iddoo kana asirra tuqanna iddoo kana innaa tuqanne. Kun iddoo kana siitingiitu jira. Siitingii kanarra tuqanna. Siitingii kana innaa tuqanne kun akkanatti oluma dabarsina jechaadha. Hanga wanta barbaanne sana argannutti ol dabarsina. Akkasitti yeroo ol daddabarsine kunoo asirratti argannee jira jechaadha. Amma maxxansa namni yookiin nurratti poost taasise sana haala kamiin piraayiveetii jala galfachuu dandeenya? Teegii namni nurratti taasise sana haala kamiin? Kun amma fakkeenyaaf kanarra tuqanna jechaadha. Kanarra tuqanna. Yeroo irra xun'ee ani ofii gama kootiin cufeetaniin jira jechaadha. Ofii kootiif cufee waan hin jiruufi ollimii jette ana qofatu maxxansa sana laala. Yoon barbaade maxxansa sana yoo natti tole waan gaarii yoo ta'e amma fakkeenya fakkii qulqullootaa yeroo hedduu baay'een jaaladha. Fakkii qulqullootaa namoonni naaf poostatan asumaan ulfaadha galatoomaan isiniin jedha. Warreen immoo maxxansa hin taane viidiyoo hin taane namarratti poost goota waaqayyoon dhiifama isiniif haa godhu asumaanii. Ani amma cufeen jira amma fakkeenyaaf ollimii ishii jettu kanarra hin cuqaasna. Yeroo cuqaasnee kunoo your friend on Facebook kan jedhu kana irra jira jechaadha kan keessan garuu ani qoollafeen jira. Isin isa kanarraa kaastanii kanarra keessu filannoo sadii minaamin isinii kennaa isin garuu ollimii ishii jettu irra kaawwattu akkasitti jechaadha. Achirraan iddoon kunillee halloo kan jettu kana ishii kanallee yoo akkasitti akkanatti yoo jiraate hin cuftu jechaadha. Akkanatti cufattu isa kanas akkasuma gootu. Isa kanas kunoo asirratti wantoota baay'ee isinii bahee jira. Everyone friend of friends kan jedhu kanallee bira dabartu. Kan keessan amma everyone kan jettu kanarra jira tokkoffaarra jira. Kanaaf isa kana sadanirra yoo jiraata achirraa kaasaati ollimii ishii jettu kanarra kaawwattanii qoollaftu jechaadha. Isarraan duubatti deebina. Ammas kunoo asirra dhufna. Asirra hin cuqaasna. Yeroo asirra cuqaasne kunoo asirrattis everyone jetti. Kan keessan amma asirra ta'uu asirra kanarra ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti namoota hedduutu hundumti addunyaan arguu danda'a maxxansa namni isinii maxxanse sana. Asirratti immoo friend of friend keessan qofatu asirratti your friends on Facebook friend isinii godhattanii hiriyoota keessan qofatu arguu danda'a. Kanaaf isinii akkuma walumaa galatti isin qofta akka argitanii fi ollimii jedhaatoo kanarra kaawwadhaan isiniin jedha. Kanarra naa kaawwattanii achirraan isa kanallee kunoo sadan kanatu jira lashii kana isaan kana jechaadha. Garuu kan keessan asirratti everyone kan jedhu irra jira. Tuqa makuna fuuldura ishii jirtu kanarra ishumarra tuxxanii barreeffama isinii baay'isanirra